maali dhabeektaa bara tokko namittiin qomcee godoloosu mililik jechuudha farruma nurraa hatteeni Oromoo Arsii booji'uuf karoorfatte. Bara saa doontiin yaadadhaan beeku bara 1884 na fakkaataa yoon dogoggores na of kalchaa achiin loltoota amma min jedhanne fudhattee Arsii qajeeltee uummanni Arsii ofirraa deebisee fixee otuu wal waraansarra jiranii leenjisoo diigaa namitti qomcee sana of fuulduratti arge. Akkas jedhe leenjisoo diigaa. Namitti kana dadhabu qabeenya keenya akka ishiin ittiin fayyadamne gochuun dadhabu jedhee karoorfatee fardi keenyas akkas jedhe kan na soore malee kan na hattee yaabbattee nan deemtu jedhe. Fardi beektaa fardi keenya berbulloon keenya gaafa yaadu yartuu yeroo kanaa caalaa yaadaan hin beektamete. Akkas jedhee egaa leenjisoo diigaa waraansatti yeroo jalqabu namittiin qomceen hin kufte fardarraa fardi wareegame. Darbannaa leenjisoo diigaa darbateen wareegame namittiin iddoo kuftee kaate yamiilla koo naqabi jettee ingalte kan sin ajaa'ibu immoo gaafsana harreellee jala fidattee dhufne beektaa gaafa farda nurraa hattu birii harree jala fidattee dhufte hattee kaate farda gotottee galchite harree immoo yaabbattee galte beektaa gaafa farda nurraa hattu sana jechuudha. Garuu gaafa lola Arsii immoo milkaa'een naqa jetteetu salphattee galtee lolli qomceen yookiin salphinni qomceen nu biratti salphattee Oromoo Arsii biratti inni tokko isa kanadha. Inuma immoo warri qomcee Oromoo uummata Oromoo biratti yeroo hunda salphattuudha kabajas argatteen beektu innaa seenaan isaanii inni tokko kanadha. Waan ishiin nu gootes himachaa waan ishii goones immoo himaadha. Maaliif waan namti wal dhoksinu hin jiru. Illee milleen walitti goonee wal bira darbinuudha.